Welcome to the River Nota YouTube channel. Let me introduce myself. My name is Naul Tosfaye. I'm from Odisha University. Today we will going to see a geography of Ethiopia and the Horn of Africa, part 2, location, size, shape of Ethiopia and Horn of Africa. Isa jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Jalqaba irratti walaa barru maqaan koo Naul Tosfaye jedhama. Finfinnee University irraa. Kursii Geography of Ethiopian Horn of Africa akkuma yaadattan paartii tokkoffaa definition, scope, themes and approach ka jedhu waliin ilaallee jirra. Itti aansee paartii lammaffaan location, size and shape of Ethiopian and Horn isa jedhu kan waliin ilaallu ta'a. As jalatti kan waliin ilaallu tokko lama kana jalatti location argama akkasumas size bal'ina isaa yookaan bal'ina Itoophiyaa as well as Horn of Africa kan waliin ilaallu ta'a. Itti aansee boca Afrikaa akkasumas immoo boca Itoophiyaa kan waliin ilaallu ta'a. Let we start from location of Ethiopia as we try to touch in a previous screen or previous tutorial. We going to see a location of Ethiopia. A location of a country or a place on a map or a globe is expressed in two different ways. Argamni biyya tokkoo yookaan argamni iddoo tokkoo kaartaa irratti akkasumas giloobii irratti karaalee gurguddoo lamaan ibsamuu ni danda'a. Isaanis absolute location or astronomical or mathematical location akkasumas immoo relative location dhaan ibsuu ni dandeenya. Argama biyya tokkoo yookaan iddoo tokkoo jechuudha. Let we start from absolute location or astronomical or mathematical location. Those three terms have the same meaning. Sadeen isaaniitu iyyuu hiika wal fakkaataa qaban jechuudha. Absolute location uma ibsanii argama dhugaa isa jennu sana afaan Oromoodhaan. State the location or places using line of latitude and longitude. In a case of absolute location, we express the location of one place or one country by using the lines of latitude and longitude. Kana keessatti argama iddoo tokkoo yookaan argama bakka tokkoo gaafa ibsinu sararoota laayinii fi latitude fi longitude fayyadamuudhaan argama iddoo tokkoo kan nuti ibsinu jechuudha. Just what is latitude jechuu dandeenya as keessatti. Latitude fi longitude fayyadamneeti kan argama iddoo tokkoo yookaan biyya tokkoo ibsinu akkuma jennee jirrutti what is latitude? Latitude is a line of latitude runs horizontally. Sararoota dagalee jechuudha. Sararoota dagalee kan equatorii 0 degree irratti argaman latitude dha jechuudha. Lines of latitude locate north or south of equator. And also you may be asked what is longitude? Longitude is a line runs vertically. Inni latitude sararaan dagalee yommuu jennu inni longitude immoo sararawwan irra gadee jiran yookaan immoo sararawwan dhaabbatoo kanneenidha jechuudha. They also called meridian. Meridian jedhamanillee yeroon itti waamaman ni jira. The meridian, prime meridian is 0 degree latitudes. Lines of longitude locate a place east or west of the prime meridianidha. Meridianidha. Sararrawwan dagalee fi sararrawwan dhaabbatoo yookaan longitude kuni hundi isaaniitu implication mataa isaa qaban yookaan immoo wantoota determine godhan qaban jechuudha. Latitude determines the climate zone of the location, whereas longitude lines determine the lines zone or the time zone of location. Latitude ni climate zone determine yommuu godhu. Longitude immoo time zone kan inni determine godhu jechuudha. Let we see astronomical location of Ethiopia. Ethiopia is a landlocked country between 3 degree north Moyale and 50 degree north Badime, the northernmost tip of Tigray in case of latitude, and 33 degree east in Akobo to 48 degree tip of Ogade in the west in case of longitude jechuudha. Sararrawwan latitude fi longitude fayyadamnee gaafa Itoophiyaan astronomical location yookaan absolute location ishii gaafa laallu
3 digirii noorzii mooyaalee irratti fi 15 digirii baadimmee noorzi most fiixee kaabaa Tigraay irratti laatituudhaan yommuu argamanii 3 digirii akooboo baaroo kooboo fi 48 digirii iist ogaadee irratti gara iistiidhaan fiixee iistit irratti loongituudhaan kan argamtu taate jechuudha. The east west distance 50 degree 50 degree east west distance keenya 15 degree yommuu ta'u is longer than north south distance 11 degree. And when we see absolute location of the Horn of Africa, Horn of Africa is lies between 80 degree north to 1 degree south latitude and 33 degree up to 51 degree 24 minute longitude gidduutti kan ishin argamtu. Kuni inni olii absolute location of Ethiopia. In a case of here we can see absolute location of Horn of Africa. Kan Horn of Africa dha jechuudha. Inni 18 degree northii fi 1 degree south latitude akkasumas immoo 33 degree east haga 51 degree 24 minutiitti kan argamu longitude. This is absolute location of Horn of Africa. The latitude and the longitude extension are important in two ways. Karaa iddoowwan gurguddoo lama keessatti latitude and the longitude extension important in two ways. The first is a result of latitude and extension of the country experience the tropical climate. Kana jechuun latitude argamni latitudinally using latitudinal in case of Ethiopian as well as in case of Horn of Africa, latitudinal extension of country experiences of tropical climate. Haala qilleensa ho'aa akka qabaattu latitudiin kun ishii taasisee jira jechuudha. In case of longitudinal immoo gaafa ilaallu there is a difference 1 hour between the most eastern and the most western part of the country. As part of country keessatti gara most eastern jiruu fi most western gidduu garaagarummaan isaa tokko akka uumamu taasisee jira jechuudha. In case of latitude longitudinal extension keessatti implication yookaan immoo resultiiwwan akkanaa qaba. In case of relative location is a ways of we express the location by using with a reference to the location of other country, landmass, water body, and by using country neighborhood. Kana jechuun argama birqabaa keessatti kara nuti argama biyya tokko qaamman bishaanii akkasumas immoo landmassii gaarreen fa'aa ta'uu danda'a. Biyyoota ollaa bira qabnee tooti gaafa nuti ibsinu we call that the ways of express that location we can call that relative location jennee waamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaan akkuma kaartaa irratti argitan iskiriinii kana irratti biyyoota ollaa ishiidhaan kara ishiin itti marfamtee jirtudha. Asirraa ilaaluu dandeessanii. Gara kanaan Eertiraa, gara kanaan Saawus Suudaan, gara kanaan Keeniyaa, gara kanaan Somaaliyaa fi kanneen marfamtee yeroo ishiin itti argamtu gaafa biyyoota ollaan ishiin itti marfamtee jirtu agarsiisnu kun we express Itoophiyaan by relative location jechuudha. Itoophiyaa gara argama birqabaatiin himaa jirra jechuudha. Itoophiyaa is a landlocked country that surrounded by 5 neighboring country. Biyyoota ollaa shaniin kan marfamtee argamtudha. Itoophiyaan biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa biyyoota ollaa shananiin kan ishiin marfamtee argamtu jechuudha. Each country shares different lengths of Ethiopian boundary line. Hundi isaaniitiyyuu Ethiopian boundary line garagaraa qooddatanii jechuudha. Total length of Ethiopian boundary line is 5,260 kilomeetiridha jechuudha. Kilomeetira 2,600 fi kilomeetira 2,260dha kan boundary length total of Ethiopia and other neighboring isaanii kan isaan share godhan jechuudha Itoophiyaa faana. Tokkoon isaanii each country contributes their boundary line and they came together 5,260 kilometer kan inni ta'u jechuudha. Akkuma asirraa ilaaltanii Djibouti share very smallest boundary share'dha. Boundary line xiqqoo kan qabdu Djibouti yommuu taatu boundary line guddaa kan qabu Suudaanidha. Kana jechuudha. Akkuma 1,750 totally the boundary line of Ethiopia sharing with their neighborhood country is 5,260
60 kilometer. When we express Ethiopian by the relative location, we can express in Ethiopian in two ways. Those are in relation to another country and in relation to the water body or land masses. Gara biyyoota ishii daangessan faanaa fi akkasumas immoo iyyuu kara qaamman bishaanii ishii daangessaniin Itoophiyaa ibsuu ni dandeenya gaafa relative location fayyadamnu. Fakkeenyaaf gaafa biyyoota ollaa ishii daangessan faana Itoophiyaa ibsinu Sudan to the west and north west. Sudan gara west fi north westidhaan kan ishiin Itoophiyaa daangessitu. South Sudan, Sudan kibbaa gara south westidhaan, Jibuutiin gara eastidhaan, Soomaaliyaan immoo iyyuu gara east and south eastidhaan. Gara kanaan daangessiti jennee biyyoota ollaa faana yeroo ibsinu we can express Ethiopian by relation to other country and we also express Ethiopian location. In a case of relative location, we can also express Ethiopian in the water body and land masses. Fakkeenyaaf amma Ethiopia is in the Horn of Africa. Ethiopian biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa takka waan taateef it is in Horn of Africa and southwest of the Arabian Peninsula. Southwest of Arabian Peninsulaatti kan ishiin argamtu jechuudha Itoophiyaan. And south of Europe, Europe irraa gara southetti kan ishiin argamtu. Northwest of Indian Ocean irraa northwestitti kan argamtu. In Nile Basin, Nile keessatti immoo kan ishiin argamtu jennetooti water body fi akkasumas land massidhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Relative location of Ethiopia has relative location as well as absolute location of Ethiopia has its own implication in three ways. Among them, climate is one implication that relative location as well as absolute location implies on Ethiopian. In case of climate, Ethiopia located between 3 degree north and 50 degree north between equator and tropic cancer. Kana jechuun argaba astronomicalidhaan gaafa laallu Itoophiyaan 3 degree north fi 15 degree north argamti jennee jirra akka absolute location yeroo ibsinutti. Kun immoo iyyuu biyyattiin qilleensa ho'aa keessatti akka ishiin argamtu ishii taasisee jira. Haala qilleensa ho'aa akka qabaattu ishii taasisee jira. It implies the country has tropical climate, latitudinal extension gaafa laallu, but modified by its altitudinal variation. Kana jechuun Itoophiyaan osoo akka 3 degree north and 50 degree north latitudeidhaan gaafa laallu kana osoo akka kanattiin kan altitudeidhaan altitude variationiidhaan modifying goon ta'eeti jiraachuun fi baay'ee rakkisaadha jechuudha. Garuu akkuma beektan Itoophiyaa is a land of Ethiopia is a country that have many roof or very highest point in East Africa dha. Biyyoota Afrikaa East Africa keessaa biyyoota ol ka'iinsa hedduu qabdu waan taateef inni kun altitude variationiin kun akka modify ishee taasisee jira. The location of Ethiopia relative and gaafa laallu immoo Indian Ocean itti dhiyaachuun Atlantic Ocean, African and Asian land mass has a vast bearing on the Ethiopian climate. Kanneen itti relative location isheen dhiyaachuun ishee Ethiopian climate irratti wantoota garaagaraa fidee jira jechuudha. Social culturalidhaan gaafa fudhanne immoo implicationin biraa Itoophiyaan gaafa relative location ilaalle biyyoota far eastitti dhiyaachuu ishiidhaan kan ta'e middle eastitti dhiyaachuu ishiirraan kan ka'e amantaalee garaagaraa akka fudhattu taasisee jira. Fakkeenyaaf Christianity, Islam, Judaism due to the proximity to the Middle East which was origin of this religion ta'ee jira jechuudha. Biyyoota biroo irraa amantaawwan kana dhaaluu dandeessee jirti. Afaanota other cultural relationship ta'ee jira. Akka biyyoonni aadaawwan wal keessa dhufan ta'ee jira. Akka aadaawwan walitti makaman aadaan biyyoota East kun akka Middle East kun akka aadaa Itoophiyaatti makaman relative location implication kana qaba. Itoophiyaan share linguistic cultural relation with neighborhood biyyoota ollaa wajjin akka aadaa afaan share godhan taasisee jira jechuudha. Political implication gaafa laallu relative location of Ethiopia Ethiopian political history of Ethiopia has been considered influenced by geopolitical consideration of superpower, adjacent of Red Sea, a major global trade route. Fakkeenyaaf amma adjacent to Red Sea gara qarqara galaana diimaatti dhiyaachuun ishee Itoophiyaan biyyoonni biroo akka kara saniin gara Itoophiyaa penetrate godhan taasisee jira. Kara sanirraan akkaan biyyoonni far east kun political consideration superpoweriin akka gara Itoophiyaa dhufan ishee taasisee jira jechuudha. Haalli qilleensa Itoophiyaa qabdu
due to the latitudinal haala qilleensa kan determine godhu latitude haala kanneeniin implikeeshiniiwwan garaagaraa implikeeshiniiwwan laalle sadeen kana qabaachuu danda'a jechuudha. As a result, she has been exposed for external invasion but remains a free external domination. Fakkeenyaaf geopolitical super poweriin Itoophiyaa akkuma yaadattan Itiliin Itoophiyaa colonize gochuudhaaf yaadaa turte garuu Itoophiyaan remains free external domination waan koloneeffamtee miti yaalaniifidha malee. The size of Ethiopian and the Horn. Kana jechuun bal'ina Itoophiyaatii fi gaanfa Afrikaa kan ilaalludha. Itoophiyaan with a total area approximately 1,160 square kilometer. Itoophiyaan tilmaama bal'ina lafaa miliyoona 1,160 kan qabdudha. Kana bal'ina kana qabaachuudhaan Afrikaarraa lafa bal'aa qabaachuudhaan 8ffaa irratti yommuu ishiin argamtu. In a case of world, we can see Ethiopian at 25 in the world. It extends about 1,639 kilometers east to west, and also it extends about 1,577 kilometers north to south. And having this total area about 0.7% of the country covered by the water body. Haga kana bal'ina haga kana qabaachuudhaan Itoophiyaan qaamman bishaanii parsantii duwwaa xiqqaa 7 ta'een covered kan taatee argamtudha. The size of Ethiopia has both affect both natural as well as human environmental of the country. Haalli bal'inni lafa Itoophiyaa kun qabeenya uumamaas ta'e namaa irratti dhiibbaa yookaan immoo effektii mataa isaanii qaba. Bal'ina lafa Itoophiyaa kana biyyoota gaafa Afrikaa biraa faana relate goonee yookaan compare goonee gaafa laallu Ethiopia is one largest country from Horn of the Africa and Djibouti is the smallest country by having 23,200 square kilometer from the Horn of Africa. Horn of Africa keessaa Djiboutiin biyya xiqqoo yommuu taatu Itoophiyaan biyya bal'ina guddaa qabaachuudhaan tokkoffaadha jechuudha. Having large size has its own advantage and disadvantage for Ethiopian. Ethiopia, by having this large amount of sizes, it possesses diverse agroecological zone and variety of natural resource, own extensive arable land, and have a large population size, home of diverse ethnic group and culture, and a great depth in the defense external invasion. Biyyoonni biyyi Itoophiyaa qabeenya lafaa bal'aa qabaachuudhaan faayidaan mataa ishee akkasumas immoo disadvantage yookaan miidhaa mataa ishee ni qabaataa fi faayidaa mataa ishee keessaa gaafa laallu natural resource hedduu possess gochuu dandeecheerti. Lafa qonnaa large number of population lafa bal'aa kanarratti uummata hedduu qabaachuu dandeechee jirti. Have a home of diverse ethnic group and culture madda ethnic diverse ethnic group hedduu fi culture hedduun akka irratti appear ta'ee jira. Having a large size of the country ta'uu ishiidhaan. The other disadvantage of having large size for Ethiopia is great demand, great capital to construct infrastructure facility requires large army to protect its territory. Daangaa ishee eeguudhaaf akkasumas immoo wantoota infrastructure kana diriirsuu irratti bal'aa ta'uun ishee kun Itoophiyaan inni rakkisee jira jechuudha. Fakkeenyaaf osoo Itoophiyaan Finfinnee qofa kan taa'u ta'ee raate sirna bulchiinsaa akkasumas immoo infrastructure'n diriirsuu irratti silaa osoo Finfinnee qofti Itoophiyaa taatee jiraatteeti manaaji gochuun illee baay'ee salphaadha jechuudha. Haala jeequmsaa politikaalii maal kana rakkoo akkasiin qabu jechuudha. Bal'ina ishiirraa kan ka'e rakkoowwan kanaaf illee ishii saaxiluu danda'eera. Difficulty for socio economical integration. Wantoota bu'uura jireenyaa akkasumas socio economic kana integrate gochuudhaaf yookaan immoo diriirsuudhaaf rakkisaadha jechuudha. Shape of Ethiopia and its implication jedha. Boca Itoophiyaa fi akkasumas immoo bocni Itoophiyaan qabdu sun implikeeshinii mataa isaa inni qabu maalidha biyya irratti
kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha itti aansitooti. Country of the world have a different kinds of morphology. Boca mataa isaanii qaban biyyoonni addunyaa kamiiyyuu jechuudha. Kanuma dabalatee biyyoota addunyaa keessaa Itoophiyaan tokkodha. Itoophiyaan immoo boca mataa ishii qabdi jechuudha. Boca mataa ishee yoo qabaattu malee bocoonni yookaan immoo iyyuu biyyi kamuyyuu bocawwan jiran shanan kana keessaa biyyi boca biraa addatti bahee qabu hin jiru jechuudha. The world map or world country shapes warra jennetooti fudhannu compact, fragmented, elongated, portrait and the portrait warra jennu kanneen bocawwan gurguddoo bocawwan addunyaarra jiran jechuudha biyyoonni addunyaa qabanidha. These shapes have implication in case of defense administration, economic integration, both the country and respect to the outsiders. Biyya keessattis ta'e biyya alaa keessatti tokkoon isaanii implikeeshinii mataa isaa qaba. Gama difeensii irratti, gama bulchiinsaa irratti, gama economic integration irratti hundi isaaniitu iyyuu gahee mataa isaanii qabanii jechuudha. Let we see one shape of the world country, compact shape country. The distance from the geographic center of the state to any border does not vary greatly. Baay'ee gargar fagaateen jiru. Kana jechuun north, south and west, east distaansiin jiru jechuudha. Distaansiin northii fi south kana gidduu jiru fi west fi east gidduu jiru relatively the same jechuu dandeenya. Baay'ee gargar fagaatoo miti. Isa kanaadha. Fakkeenyaaf isa biyya kaartaa irratti argitan tana Itoophiyaa as well as Poland yoo fudhanne bakka inni northii fi southii jiru akkasumas immoo west fi east gidduu jiru they nearly came to the circle but it is not completely circle jechuu kiyya osoo hin taane gara circleetitti walitti kan dhiyaatanidha. Baay'ee garaagarummaa hin qaban. Biyyoonni boca akkanaa qabaatan it is easier for manage, for a defense, for socio-economic and cultural integration. Kana keessa Itoophiyaan amma boca kana qabaachuun ishee advantageidha jechuudha Itoophiyaadhaaf. Having this shape is Ethiopia's advantages. Biyya carraa qabeettidha jechuudha boca akkanaa qabaachuun ishee. It is a shape considered to the compact essential for a circular because extreme of north to south and east to west span of country over the comparable distance. Akkuma isin jedhe distaansiin noorzii fi saawuzii gidduu jiru, westii fi eastii gidduu jiru dhiyeenya walitti qaba. Gargar akka malee fagaataa miti. Shappiin inni lammaffaa biyyoota addunyaa keessatti argamuu danda'an fragmented shape of country. Kana jechuun fragmented shape jechuun boca shesheellatoo gidduudhaan achiin keessan cabee yookaan tokkoon achiin seenee tokkoon asiin bahudha jechuudha. Shesheelkatoodha walumaa galatti biyyoonni kun. They divided from either one other part by either water body, water, land or other country. Biyyoota garaagaraadhaan gidduu seenamee yookaan keessa isaanii shesheelkatoodha jechuudha. Example, good example kan fudhachuu dandeenyu Indonesia yommuu fudhanne Indonesia is one country with a fragmented shape and the other one is Denmark. Denmark akkuma asirratti argitan kana shesheelkatoodha gidduudhaan qaama bishaan asseesseennaati kan inni jiru. Biyyoonni akkanaa biyyoota qaama bishaaniidhaan gidduun isaanii seenname yookaan immoo biyyoota ollaadhaan gidduun isaanii sesseenname jechuudha. Bocni inni sadaffaa elongated shape or attenuation country. They geographically long and relatively narrow. Kana jechuun biyyoota baay'ee qallatanii dheeratanii tooti qallatanii argamanii jechuudha. Smaller lengths and long in lengths in width, smaller in width and long in lengths. Bal'inaan isaaniitiin bal'inni xiqqoodha. Garuu qal'inaan immoo iyyuu baay'ee dheeroodha jechuudha. Dheeratanii argaman biyyoota biraa irratti marsanii tooti argamuutu jira yeroo tokko tokko fa'aa jechuudha. Good example Chaalii yommuu fudhanne inooti asii. Chaaliin biyya asii kaatee haga kanatti biyya kana marsitee argamtu jechuudha. Qallattee raawwattee. Inni itti aanu Veetnaam. Veetnaam illee haga kanaan akka kanaan kan inni argamtu qallattee tooti jechuudha. The other shape is perforated shape, a country that completely surrounded by another country. Kana keessatti jechuun immoo iyyuu biyyi kuni biyya biraadhaan completely hammatamtee jirti jechuudha. Bahuudhaaf illee freedom qabdu biyya sana bahuudhaaf biyya sana eeyyama gaafattee baati jechuudha. Gidduu biyya tokkootitti kan ishiin marfamtee argamtu jechuudha. For example, South Africa is example of perforated state which
surround Lesotho. Lesotho kana amma South African guutummaa ishii marsitee argamti. Lesothoon kun asitti kan argamtu yoo ta'u, South African guutummaa ishii dallaa taatee fi argamti jechuudha. Gidduu kanatti mooraa taatee fi raawwattee marsitee argamti jechuudha. Italy also perforated state Vatican City and San Marino. Biyyoonni kun lamaanii Italyidhaan marfamanii kan argaman jechuudha. Both independent country are surrounded by Italy. The final shape of the country is portrayed shape of the country. The country that have one portion that is much elongated than the rest of the country. Kana jechuun gara tokkoon qaamni tokko gara qaama tokkooti irraani baay'ee dheeratanii gara tokko iddoo tokkotti immoo furdatanii wayii argaman jechuudha. Iddoo tokkotti bal'atanii kan argaman jechuudha. Fakkeenyaaf good example of this kind of shape is Eritrea. Eritrea and Myanmar. Myanmar China keessatti haala kanaan iddoo kanarraan dheerattee argamti. Iddoo kanatti bal'attee kan ishiin argamtu jechuudha. In case of Eritrea, when we look Eritrea shape gara tokkichaan bal'atee jira kanooti. Iddoo Eritrea jedhu kanarraan baay'eedha kan inni bal'atee jiru xiqqoo furdatee jira. Iddoo kanarraan garuu qal'atee jira jechuudha. This type of shape is a portrayed type of shape. The ways of measuring a shape of the country, there are various ways of measuring a shape of a country. These measures are known as index of compactness. Jechuun biyya tokko sheppiin isaa biyyi kun sheppii akkanaa qabdi. Biyyi kun compactnessidha. Biyyi kun elongatedha. Biyyi kun fragmented sheppii qabdi jechuudha fi lafa kaanetuma Ethiopia is a fragmented country or Ethiopia has a compactness shape jennetoti waan dubbannu miti. We have two evidence yookaan evidence qabaachuu qabna jechuudha. Measurementidha waan ibsamudha. There are four most commonly used measure of the compactness. Fakkeenyaaf tokkoffaa irratti area boundary ratio akkasumas immoo boundary circumference ratio area circumference ratio or area over circumference. The fourth is actual of the country to the area of smallest possible inscribing circle. Harreen afran kanaan calculate goone one country, we can decide one country is a compactness country, one country is a elongated country, one country is fragmented jennetoti dubbachuu dandeenya malee callisneedhuma Itoophiyaa has a compactness jechuudha. Fakkeenyaaf in case of Ethiopian, let we prove that Ethiopia, we say that Ethiopia is one of the countries that have a compactness shape jennee jirra mire. Akka Itoophiyaan compactness qabaate sana compactnessidha jechuudha fi calculate goone proof goone argachuu ni dandeenya jechuudha. For example, in case of ratio of area country to its boundary length laalletoti we can say Ethiopia has compactness shape jechuu ni dandeenya. As keessatti area of country to its boundary length irratti kan high qabataanani that country are considered as compactness country. In case of Ethiopia, area boundary ratio gaafa laallu area Itoophiyaan isa kanaadha. Akkuma jalqaba isiniif tuqe total area of Ethiopia is 1,106 kilometer square dha. Boundary length Itoophiyaan totaliin isaa boundary biyyoota biroo irraa share godhatanii qaban guutummaa isaa baddaatti isiniif teechiseera. 5,260 kilomeetiridha. Gaafa area boundary hirru eriyaan kana boundary kana kanuma kana hiru jechuudha. 1,100,000 fi 160 yommuu hirre 210.27 dha. Inni kun gaafa guddaa ta'e we say that country have a compactness shape jenna jechuudha. Boundary circumference ratio gaafa ilaallu immoo it measure how far the boundary of the country approximately the circumference of the circle of its own size. Size isaa faana akkam circumference ratio hagamii akka qabu kan ittiin measure goonu jechuudha. Therefore, the nearer to one more compact jechuudha. Area circumference ratio kun gara tokkotti amma ni dhiyaachaa deemu biyyi sun compactnessidha jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma jalqaba jedhe Itoophiyaan kanaadha total area ishee. Circumference ratio area of circle gaafa barbaannu formulaan keenya kanaadha. Isa kana ni qabna.
jalqaba isin himeera. Total area of Itoophiyaadha inni asitti jiru kunillee gaafa area of circle gaafa barbaadnu paayiin beekamaadha. R square barbaadna ammas keessatti radius square jechuudha. R square paayiin keenya 3.14 dha. Divided by 3.14 dha. R square keenya total area of Ethiopia over pi dhaan kana arganna. R keenya gaafa barbaadnu we put under the square root and we get R 5,500 akkas osoo hin taane 59,348 kan argannu jechuudha. Kanaaf sin keenya pi times diametridha. Diametrii keenya jechuun immoo 2r dha. Kanumaan 2 godhu jechuudha. Gaafa kana 2 times pi times isa asitti r argannee jirra waan ta'eef r keenya jira. Gaafa kana boundary circumference ratio keenya 1.411 dha. Gaafa boundary circumference ratio keenya nearly to 1 itti gaafa dhiyaate we say that country have compactness shape isiniin jedhee jira. Gara 1 itti waan dhiyaatuuf kan Itoophiyaa compactness shape jechuu dandeenya jechuudha. Lafa kaaniitii miti. Area circumference ratio is akkasuma the ratio of the area of the country circumference ratio is smallest inscribing circle. It compares the area of the country with the circumference of the circle that possess touching the extreme point on the boundary of the country. Circumference is based on inscribing circle that touches north, south, west. Kana north, south, west kana kan fudhannu jechuudha. As keessatti akkuma jalqabaa total area of Ethiopian jira. Circumference is smallest inscribing circle ni qabna. Kana jechuun diametiriin keenya south west to south or east to south keenya east to west keenya fageenyi east eega west keessa jiru kanaadha. 1639 dha. Kana gara digriitti gaafa jijjiirru 15 digriidha kuni gara biraadhaani. 15 digriidhaan kuni eessaa dhufe akka hin jenne east to west fageenyi kana gidduu jiru 15 dha. Gaafa digrii kana jijjiirrannu 15 digrii kana gaafa jijjiirrannu takkittiin 100 waan taateef ittiin baay'inni raawwanne kanaan argannaa jechuudha. Isa kana arganna isa asiidha kana. Kanaaf paayii keenya qabna diameetirii keenya isa kana qabna ittiin yommuu baay'isnu paayii times diameetiriin keenya fageenya nuti digirii keenya jijjiirrannee arganne kanaadha. Kanaan gaafa baay'isnu isa kana argannee jira. Total eriyaan keenya mooyyuu ni jira jalqabumaayyuu isa kanaaf gaafa hirru isa kana argannaa jechuudha. Isa kana arganna jechuun immoo having large area circumference ratio biyyi sun compactness qabaachuushidha kan ibsu jechuudha. The ratio of actual area of the country to the area of the smallest possible inscribing circle area or area to area ratio kan jennu jechuudha. As keessatti for example Itoophiyaan total area ishii kanaadha. Area of smallest inscribed circle gaafa fudhannu pi times r square paayiin keenya jira. R keenya mooyyuu diameetirii bakka lamatti qoodu jechuudha. Diameetirii keenya isa jalqaba arganne isa digirii 15 jijjiirrannee arganne sana iddoo lamatti gaafa qoodnu kana arganna. Kana pi times r dhaan gaafa baay'isnu isa kana argannee jirra. Total area to area dha miire area to area jalqaba total area of Itoophiyaan kanaadha. Isa kanaan immoo amma baay'isnee arganne gaafa kana goonu kana argannaa jechuudha. The smallest number you get that country express that country is compactness shape of that country jechuudha malee callisneetuma Itoophiyaas compactness callisneetuma my number is elongated akkas jechuu keenya miti jechuudha. Calculate goone waan evidenceedhaan nuti argachuu dandeenyudha. Dhuma irratti let we go the basic skill of map reading kan ilaallu ta'a jechuudha. Definition of map reading ka jedhu yommuu ilaallu what is a map? Map is a simplified does not show all future and important characteristics of a future are determined and unwanted detail eliminated to retain clarity on a map whose scale has been reduced.
kaartaa jechuun waan simplified ta'eetooti irra lafaa irra jiru kana simplify fiicharii isaa kara ittiin ifa ta'e tokkoon teechisnu jechuudha kaartaa jechuun. Symbolic bifa mallattoodhaan bifa ifa ta'e tokkoon geographical device used to visually represent real world future on the map. Wantoota lafa irra jiran kana nuti kara nuti ittiin kaartaa irra teechisnu symbolic kuniti jechuudha. Kaartaa jechuun isa sanaadha. Diminished, reducing the size based on the use of scale. Scale irratti hariiroo lafaa fi waraqaa nuti irratti kaa'umsa irratti wal simsiisnee kara nuti teechisnu diminished gooneti jechuudha kaartaa tokko irratti. Bird eye view kan nuti fayyadamnu yeroo kana akka waan gubbaa samiitti kaateetti xiqqeessinee raawwanne tootiitti kan nuti kaasnu jechuudha. Representation part of the earth on two dimension. Waraqaa diriiraa irratti kan nuti kaasnu jechuudha. Wanta dimensionii lama ta'e. Map is two dimensional scaled representation of a part or a wall of the earth in bird eye view on the flat body of paper or blackboard or wood or clothes. One two dimensionii ta'e scale representationidhaan guutummaa yookaan immoo qaama lafaa xiqqaa tokko kan nuti waraqaa irratti yookaan immoo blackboard irratti teechisnu jechuudha. Map reading encompasses systematic identification of natural mountain, planet, plateau, hills, valley, river, and also plain and etc. Wantoota kanneen kan nuti map reading keessatti scientific identificationidha. Karaa saayinsawaa ta'e mallattooleewwan kanneen kan akka gaarrenii, kan akka pilaatoo, tulluuwwan karaa itti nuti ittiin adda baasuu dandeenyudha jechuudha. Man-made fiicharoonni jiran kan akka karaa, riqichaa, ijaarsawwan garaagaraa mallattoolee akka ittiin adda baasnu jechuudha kan nu gargaaru map reading skill. Itti aansitooti importance of map beekamaadha. Represented geographical detail of a region. Geographical facts of the area such as relief, drainage and settlement. Yaa'insi akkasumas immoo bu'aa ba'iinsi isaa argamni isaa kan ittiin irratti nu ibsamudha jechuudha. Kanaaf nu fayyada. It is a powerful tool for making spatial analytic geographical facts of present area presented and shows the location of geographical feature by varied method grid reference and place naming. Grid reference fayyadamuudhaan kan nu teechisu jechuudha. Used for various discipline for land use planning, military science, aviation or irra bishaan irratti fayyadamuu dandeenya. Tourism, marine science, population study, epidemiology, geology, economic history, archaeology kana keessatti, agriculture kana keessatti kaartaa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Importance of maps akkuma jalqaba tuqee jira. Primitive people used to draw simple maps. Dhagacha irraa fa'aa hojjetanii, biyyee irraa fa'aa hojjetanii dhagacha fayyadaman jechuudha. Innaa sana uummanni durii primitive jechuun warra darban suni warra hin qaroomne biyyee irraa fayyadamanii dhagacha maaliif itti oolaa turanii? The main purpose of map drawing by primitive people was to show location of a water, hole, river, or excellent hunting ground. Iddoo itti adamuun jiraatu, iddoo itti bishaan jiraatu, iddoo itti lagni jiraatu. Argamawwan kana argachuudhaaf biyyoo irraa kaartaa bocatanii jechuudha. But nowadays maps have several uses following the basic one to locate argama waan tokkoo ibsuudhaaf akkasumas immoo to measure distance, to calculate area, to identify direction, to show relative position, to discovery and compare changes through the time. Kunni all of the things are used for used or expressed as importance of the maps. Among the following are basic one: location, to locate the places, to measure the distance, to calculate the area, also to identify the direction, as well as to discovery and to know the change on one place from the previous places. Jechuudha. Types of the maps gosoota kaartaa. Despite the difficulty of classifying the maps, the following three bases of criteria are determined applied to divide the maps into different classes based on the purpose
or function purpose yookaan function isaa irratti hundaa'uudhaan kaartaa ni qoodna. Types of information they convey yookaan gosoota information isaan qabatanii jiran irratti hundaa'uudhaan kaartaa ni qoodna. Akkasumas immoo based on scale scale isaan irratti hundaa'anii kan irratti hundaa'uudhaan kaartaa yeroo itti qoodnu ni jiraata. Based on the purpose we can divide it map into two physical and cultural maps. Physical map is a map that express natural environmental that we can see on the earth's surface. Those are orogenic or relief maps, geological or soil maps, climate maps, weather maps. All of the physical maps are contain the natural feature. Wantoota uumamaa kan qabatanidha jechuudha. Hundi isaaniiyyuu walumaa galatti biometric or depths of the sea, barometric kana fa'aa hundi isaaniiyyuu astronomically kunneen kan qabatan all are related to natural featureidha. The cultural maps are a map that contain human aspects future. Human aspect future waan ta'an warra taateewwan dhala namaatitti dhiyeenya qaban kaartaan qabatu cultural mapsidha. Ethnographic maps, linguistic maps, economic maps, demographic maps, urban maps, political maps, historical maps warra jennu kun types of maps that can express the human aspects on the paper as simplified one jechuudha. Akka salphaa ta'een warra teechisan jechuudha. Based on the types of information they convey, we can divide it map into two. They are general or reference maps or topographic maps are show two or more natural cultural feature jechuudha. General or reference map kan jennu kun topical map kan jennu kun maappii information isaan qabatan irratti hundoofne iddoo lamatti akkuma qoodne general or reference topographic map kan jennu it contain two or more natural feature that are more natural in the climate feature. General purpose map containing little information each kind about they are represent jechuudha. Wantoota tokko yookaan wantoota lamaa fi isaa ol al tokkotti kan ittiin ibsinu jechuudha. Kanaaf topical or general or reference topographic map jechuudha. Inni itti aanu specific or thematic topical special map kan jennu immoo show only one geographical element such as temperature, rainfall, settlement of vegetation. Kana kan ittiin ibsinu jechuudha. Toppikii tokko qofa fudhatee fakkeenyaaf yoo kaartaa haala distribution rainfall distribution yoo ta'e, settlement distribution yoo ta'e, vegetable distribution yoo ta'e, tokkuma isaa fudhanna taanaan let we take example as we are going to study about temperature. We only take a temperature map and we only show about the future distribution and the condition of temperature only. We don't go or consider other types of future is on that specific map is kaartaan keessatti waan biraa kan ilaalledha jechuudha. Inni itti aansu based on the scale we also divided map into three large scale maps, medium scale map and small scale maps. Large scale mapping kaartaa iskeelii tokko gara 50,000 kan ka'edha yeroo baay'ee. It represents relatively small area and show future in detail. Kana jechuun small area irratti ka'ee raawwateeti large scale mapping kuni future inni qabatu garuu detailidha. Large scale maps are further divided into the following types. Kara topographical mapitti jijjiiramuu danda'a, cadastral mapitti jedhamuu danda'a. Iddoowwan kanatti qoqqoodnee ilaaluu dandeenya. Physical feature, man-made feature, name of specific feature kanneen qabachuu danda'a jechuudha topographical mapping. Medium scale jechuun medium scalein tokko gara 50 haga tokko gara 250 kan ka'udha. Medium scale map cover wider area than large scale maps but cover a small area than a small scale. Kana keessatti they also able to present more detailed information than small scale. Smalliin largein akkuma jalqaba iddoo hedduu kan inni cover godhu more detailed information kan qabatu. Mediumin sana gadi yookaan immoo mediumin large gadi iddoo cover kan godhu informationis akkasuma large scale gadi kan inni qabatu garuu
cover a large area than small scale and also cover more detailed information than small scale jechuudha. Small scale immoo iyyuu wide area dha kan inni qabatu. Gaafa gama area dhaan gaafa ilaalle cover wide area than large and medium dha small scale. Garuu small scale map is further divided into following the types. Isa kanatti osoo hin ce'in dura garuu information inni qabatu wider areas ta'u information inni qabatu it is less than a medium as well as a large scale map jechuudha. Marginal information on the map is jechuun wantoota kaartaa irratti additional information kaartaa irra jiraachuu qaban jechuudha. Title, key legend, key or legend, scale, publisher, north arrow kan jennu kan agarsiistu kallattii, margin, date of publication maal kana kaartaa irra wantoota jiraachuu qabanidha jechuudha. Title irraa gaafa kaane title or names of the that map is. That means we have to give a map names for that map is to identify from other types of the maps. For example, when we are going to study economic or cultural maps, we have to give a name for that maps as cultural maps jenneetoti kennuu dandeenya qabna jechuudha. Fakkeenyaaf kaartaa waa'ee cultural qo'annoo yoo ta'e cultural maps or cultural distribution maps jenneetoti kennina jechuudha. Kaartaan kuni additional information kana kennu jechuun map readerii confusionii keessaa baasu jechuudha. Confuse hin ta'u maalidha inni kaartaa maalidha kan jedhu waan akkasii yaadu jechuudha. Scale key wanta jennu furtuu kaartaarra keenya jechuudha. Hiika wantoota qaban wantoota agarsiisan inni kun kana agarsiisa inni kun kana bakka represent godha jenneetooti teechina jechuudha. Scale jechuun ratio between distance on the map and actual ground jechuun hariiroo waraqaa irratti ka'ee jiru sanii fi hariiroo lafa irratti qabu sana kan nutti ibsu jechuudha. Sanaan ibsina jechuudha scaling keenya. Population jechuun eenyuun akka ka'e north arrow kallattii keenya garamirraa garamitti akka laallu margin frame of the map kanneen qabachuu qaba jechuudha walumaa galatti. Basic principle of the map reading seerota garaagaraa qaba yookaan immoo seerota bu'uuraa qaba. Isaan keessaa seerri jalqabaan visualizing map symbol jechuun hubachuu qaba map readeriin tokko kaartaa fakkiilee kaartaarra jiran sana saayimboolii kaartaarra jiran sana mallattoolee sana gara real worldiitti fideetootii hubachuu qaba jechuudha. Knowledge of direction kallattii garamiin akka garamitti dubbisuu qabu. Knowledge of grid reference isaanuma digirii maal jenna chattechinu kana maal bakka bu'a maal pirezentii godha kan jedhu beekuu qaba jechuudha. Viidiyoo keenya paartii lammaffaa asuma irratti nu haa ga'uuti. Thank you for watching our video. Don't forget subscribe the channel if it is interested you, and if you have any question, comment, suggestion, put your needs in a channel comment, and to get a next presentation subscribe our channel. Akka nu faana taatan isin gaafanna chaanalichaan guddisaadha subscribe godhaadha ijoollee firoota keessaniif share godhaadha. Gumaacha isin gootanii gumaacha nu isiniif goonuuf gara biraadhaan gumaacha jechuudha. Maatii keenya tokko keessaniif galatoomaadha. Viidiyoo keenya isa irraa asuma irratti hin dhaabaa jechuudha.